Nagaan dabalee isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni naardostuu. Guyyaa har'aa kana barumsa bareedaa tokko waliin ilaalla. Barnoonni nuti waliin ilaallus akkamitti bilbila keenya qofaa fayyadamuudhaan sa'aatii 4,000 guuttachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Yeroo baay'ee namoonni baay'een erga sabiskiraayibii guuttatanii booda sa'aatii guuttachuudhaaf baay'ee yeroo itti rakkatantu jira. Isa kanaaf furmaata kan ta'u appilikeeshinii tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Yoo yeroon hin deemu ta'es lammaffaa isinitti nan agarsiisa jechuudha. Amma jalqaba irratti gara aappii kanaa utuu hin deemin fuuldura namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan Naardos Tuub sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Asirratti barnoota aappii adda addaa ni argattu. Kana malees qoosaa adda addaa waan baay'ee asirratti barumsi darbu. Isaan kana argachuudhaaf maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa amma kallattiimaan gara barumsa keenyaa deemna. Akkamitti yeroo muraasa gidduutti sa'aatii 4,000 guuttachuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Kallattiidhaan gara pileestoorii keenyaa dhufneetu bakka sarchii jettu kanatti akka view multi-browser jennee barreessina. Akkaataa kanaatiin barreessina jechuudha. Egaa kun jalqaba irratti kan argamu kana appilikeeshinii kana jechuudha. Guyyaa har'aa kana isinitti agarsiisuu barbaade. Kallattiimaan gaafa keessa seennu kun an buufadheen jira, kanaaf haala kanaan naa fide open jedheen seena jechuudha. Open jedhee gaafa seenu kun haala kanaan naa fide. Bakka kanatti gonkumaa iimeelii keenya galchuun nun barbaachisu jechuudha. Iimeelii keenya galchinee utuu hin taane akkaataa kanaatiin fayyadamna jechuudha. Egaa fayyadamni isaa haala baay'ee salphaa tokkootiin kan itti fayyadamnu. Kunoo bakka kanaa xiyya 3 kana in agartu jedhee yaada. Xiyya 3 sanaa al tokkoof ni xunna. Gaafa xiyya 3 kana xunnu wantoota kanaa nuuf tarreeffama. Kunoo wantoota kanaa nuuf tarreeffaman kana tokko tokkoon adda adda baasee isinitti hima. Inni jalqaba irra jiru kun dirqama gaafa viidiyoo kana fayyadamnu raayititti gochuu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa raayit goonu deebisee irraa kaasa. Kanaaf eeguu qabna jechuudha. Isa lammaffaa irra jiru kanas gochuu qabna jechuudha. Isa sadaffaa irra jiru kana galgala gaafa fayyadamnu yoo raayit goone gaariidha ija keenyaaf jechuudha. Maaliif akka qonuuf dukkanaa'uuf nu fayyada jechuudha haala kanaatiin. Kanaaf ammatti nun barbaachisu barnoota irra waan jirruuf ammatti nun barbaachisu. Kanaaf raayitii irraa nan kaasaa jechuudha. Amma isaan kun bakka 4tti qoodamanii jiru. Garuu nuti aga 6tti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Aga 6tti fayyadamuu dandeenya. Viidiyoo 6 al tokkicha wal duukaa faarfachiisuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo 6 al tokkicha wal duukaa taphachiisuu dandeenya sa'aatii wal fakkaataa keessatti jechuudha. Isaan kanas argachuudhaaf erga siisteemii addanaa sirreeffannee xumurree booda kallattiidhaan gara kana dhufna jechuudha. Kunoo bakka kanaa ni dhufna jechuudha. Erga bakka tuqaa 3 kanaa al tokko tuqnee kunoo bakka kanaa saanduqa 6 argachuudhaaf bakka kana tuqnaa jechuudha. Saanduqa 6 nuuf baasa as yoo tuqne. Saanduqa 6 kunoo nuuf baasee jira. Viidiyoo al tokkichatti viidiyoo 6 wal duukaa taphachiisuudhaaf bakka kana dhufna jechuudha. Yoo 4 barbaannes immoo akkasuma viidiyoo 4 barbaannee jennaan kunoo lammaffaarra kan jiru kana yoo tuqne bakka jijjiiree nuuf fida jechuudha. Kanaaf nu immoo viidiyoo 6 wal duukaa taphachiisuu waan barbaannuuf bakka viidiyoo 6 dhaqna jechuudha. Kunuunsa xumurarra jiru kana. Egaa akkamitti yuutuubii keessaa dhaqnee viidiyoo keenya fidanna kan jedhuu fi kunoo jalqabarraa isa jiru kanarraan isiniif kaasa. Jalqaba bakka pilaas jedhamtu jettu kana ni tuqna. Pilaasii kanarraa al tokkoof ni tuqna. Pilaasii kunoo isinitti argamaa jirti jedhee yaada. Pilaasiin naannoo kana dhumarra jirti. Ergasii kunoo bakka kana lakkoofsa 1 argaa jirtu. Tokko kana al tokkoof gaafa tuqnu haala kanaan nuuf fida. Ergasii start kan jettu kana tuqna.
Istaartii kana xunna jechuudha. Ergasii haala kanaan nu fida. Bakka kanatti maqaa waan biraatu hin barreessin youtube.com jennee barreessina jechuudha. youtube.com jennee sarchi goona. Erga akkas jennee sarchi goonee booda bakka youtube jettu kanaa al tokkoof ni xunnaa jechuudha. Okay. Ergasii bakka kanatti naardostop jedheen barreessa fakkeenyaaf. Erga akkas jedhee barreesse gara chaanaalii kootii na geessaa jechuudha. Gara chaanaalii kootii erga na geessee booda bakka piroofaayilii kootii kanaa al tokkoof nan tuqa. Ergasii kunoo pileeylistii keessaa seenetan viidiyoo koo fudhadha jechuudha. Viidiyoo natti tolu keessaa tokko pileeylistii koo keessaa bakka viidiyoon koo dheeraan jiru waan hin beekuuf bakka kana al tokkoof nan tuqa. Egaa kunoo viidiyoon koo ni dheeraan gara xumura kanaa jira. Viidiyoo dheeraa tokko nan fudhadha for example. Eshi kanan fudhadha jechuudha. Ergan fudhadheen booda haala kanaan naaf fideera jechuudha. Haala kanaan naaf fideera. Erga haala kanaan naaf fidee niitoorkii akkanaaf qusatuu fi kunoo bakka siitingii jettu kanaaf al tokko nan tuqa jechuudha. Bakka siitingii sanaa al tokkoof tuqee kunoo bakka awutoo jettu kanaa al tokkoof nan tuqa jechuudha. Ergan as al tokko tuqee kunoo dhufee ishee xumurarraa kanarran kaa'adhaa jechuudha. Kwaalitii waayifaa qusachuudhaaf jechuudha. Ishee kanarra kaawwadheetanii 144 irran kaa'adha jechuudha. Okeen jedha. Ergasii booda kunoo tokko asii qopheeffadheera. Lammaffaatti eda'uudhaaf bakka eda'uu kanatti bu'een lama isa kanatti bu'aa jechuudha. Si'a lammaffaa. Ammas akkuma silaatti istaartedheen seenaa. Ergasii haaluma silaatiin bakka kanatti youtube.com jedheen seenaa. Haaluma silaatiin jechuudha. Erga haala kanaan naa fidee akkuma silaatti bakka sarchi jettu kanatti al tokko tuqeen maqaa chaanaalii kootiitti barreeffadha jechuudha. Naardostop. Ammas kun haala kanaan naa fideera. Haala kanaan naa fideera waan ta'eef al tokkoof piroofaayilii koo irra nan tuqa. Pileeylistii koo keessa nan naqa. Ergasii pileeylistii koo keessaa viidiyoon barbaachisa silaas haa ta'u kan biraas haa ta'u isan sila fudhadhes haa ta'u viidiyoon barbaade fudhadhee irra kaawwadha jechuudha. Mee ammas viidiyoo tokkoon fudhadha. Viidiyoo tokko ni amma isa kanan fudhadha. Ammas si'a lammaffaa fudhadheen jira jechuudha. Ammas bakka siitingii kana dhufee kwaalitii sanaan qannasa jechuudha. Akka waayifaan na jalaa nyaannee fi ergasii awutoo kan jettu kanarraa al tokkoof tuqee ishee xumuraa kanarra bakka 144 kanarraan kaa'adha jechuudha. Kwaalitii isaa xiqqoo gadiin buusa. Si'a sadaffaa pilaasiin jedha sadaffaa. Ammas istaartiin jedha. Bakka sarchi jettu kanatti ammas naardostop jedhee nan barreessa jechuudha. Sorry. Bakka kanatti youtube.com youtube.com ergasii bakka kanatti naardostop ergasii ammas viidiyoon barbaade pileeylistii koo keessaa yoo pileeylistiin qabdan ta'es viidiyoo keessan iddoo barbaadan fudhattanii fayyadamuu ni dandeessu. Or pileeylistii keessaa qabdan immoo pileeylistii keessaa yoo fudhattan gaariidha. Ammas si'a sadaffaa viidiyoo koo kanaan fudhadha jechuudha. Ammas fudhadheera. Kwaalitii isaa dhufee qannasa. Okay. Ergasii amma viidiyoo 3
toora tokkorra buufneerra jechuudha. Viidiyoo kana sadan akka toora tokkorra buufnee akkaataa kamiin agarra yoo jettan aga viidiyoo ja'a deemuu dandeessu isiniin jedheera. Kunoo bakka tuqaa kanaa sadan argaa jirtu jedhee yaada. Bakka sana al tokko ni xuxxu. Ergasiin booda bakka kana si'a lammaffaa ni dhuftu jechuudha. Si'a lammaffaa dhuftanii al tokkoof ni tuqxu. Al tokkoof gaafa tuqxan kunoo haala kanaatiin baasee jira jechuudha viidiyoo. Egaa sila bakka kanaa isinitti himeen ture raayitiin kun irraa babbaddi ishee irratti eeggachuu qabdu jechuudha. Amma kunoo viidiyoon sadii wal duukaa naaf dalagaa jira jechuudha. Egaa warri kun sadanis sa'aatii koo eeggachuuf malee hunda isaa wal duukaa itti xumuruu hin danda'an ture. Akkaataa kana sadaniin warra kanas itti xumurachuu ni dandeessu jechuudha. Sa'aatii murteessaa tokko gidduutti viidiyoon keessan daqiiqaa 20 yoo ta'e 20 baay'isuu 6 meeqa ta'a? Herregachuu dandeessu jechuudha. 20 baay'isuu 6 gaafa tilmaamtan viidiyoon keessan daqiiqaa 20 yoo ta'e 20 si'a 6 tilmaamtanii jennaan sa'aatii bareedaa isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Inni lammaffaan gara kiroomii keenyaa dhaqeen isinitti agarsiisa. Isa kana immoo kiroomii irraa isinitti agarsiisa jechuudha. Innis baay'ee kan namatti tolu weebsaayitii bareedaadha. Isas kiroomii keenya keessa erga dhaqnee booda view sync jennee barreessina. Erga barreessinee search goonee booda haala kanaatiin nu dhufa. Nus isa kana al tokkoof ni tuqna view sync bakka jettu kana. Egaa kunoo bakka kanatti argaa jirtu jedheen yaada. Erga haala kanaatiin arrange godhannee booda keessaa baana. Keessaa baaneetu gara YouTube keenyaa dhaqna. YouTube keenya keessa gaafa dhaqnu YouTube keenya keessa dhaqne fakkeenyaaf Naardus Tube irraan deema. As dhufee viidiyoo kana al tokkoof nan tuqa. Egaa viidiyoo kana ergan al tokko tuqee bakka share jettu kana al tokkoof nan tuqa. Ergasiin booda ergan bakka share jedhu kana tuqeen booda copy bakka jettu kana tuqee copy nan godha. Copy ergan godheen booda keessaan ba'a. Amma deebi'een gara kiroomii kootii dhufa jechuudha. Kiroomiin koo kun xumura kana irratti argamti. Ergasii bakka ida'uu kanatti bu'een achi keessatti test godha jechuudha. Ergasii booda entering godha. Amma viidiyoo tokko as kaawwadheera jechuudha. Si'a lammaffaa keessaan ba'a. Ammas YouTube koo keessan deema. Ammas viidiyoo koo copying godha. Kiroomii koo keessan naqa. Asitti testing godha. Ergasiin booda keessaan ba'aa jechuudha. Si'a sadaffaa gara viidiyoo kootiin nan deema. Bakka share jettu kanatti nan bu'a. Ergasiin booda dhufee copying godha jechuudha. Ergan copy godhee ammas kiroomii koorra dhufee bakka pilaasii kanatti nan bu'a. Ergasii link kana gaafan tuqu as keessa naa dhufa. Ergasii kun jala kanatti kan argamtu al tokkoof nan tuqa jechuudha. Ergasiin booda viidiyoo amma barbaaddan amma connection keessan danda'e asiin gadi naqachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma viidiyoo 3 haala kanaan toora naqeera jechuudha. Viidiyoon kun daqiiqaa 18 viidiyoo tokkicha. Viidiyoo kana wal duukaa gaafan taphachiisu sa'aatii naaf lakkaa'aa jechuudha. Ilaa sadansaa al tokkicha wal duukaa jechaa jira jechuudha. Egaa haala kanaatiin sa'aatii keenya bareechinee dabalachuu dandeenyan isiniin jedhaa.
Egaa barnoota bareedaa tokko akka waliin barannee abdiin qabaa. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii dhuftan na hordoftuu sabiskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Baay'een isin jaalladhaa.